Sifaarfannaa nuti warri ifa keetiin if argine namummaa haaraa uffannee si wajjin erga du'aa kaane. Baga nagaan dhuftan. Amiin. Yesuus gooftaadha. Mee waa'ee isaaniitiif galateeffadhaa dinqiidha. Torban lamaan roobi darbee natti fakkaata Waaqayyo hidhaa dinqiitti isaanii kee. Lakkaa gooftaan kun amanamaadha. Ani tajaajila keessa wanti yeroo baay'ee humna naa ta'uu fi natti tolu testimoniidha. Qaama tajaajilaa keessaas immoo kan hin baay'ee jaalladhu dhugaa baatiidha. Tajaajilli dhugaa baatii hin qabne waca. Bakka milikinni tajaajilaa dhugaa baatiin jiraachuudha bakka ta'ee immoo deebi'uudha inni taa'edhanii ta'ee immoo deebi'anii arguudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kana godhu immoo nama miti Waaqayyoodha mee isa galateeffadhaa. Isaan waan hin yaadadhu keessa gaafa sanaa amantaan isaanii ortodoksiidha. Dhimma amantii kanaan qaban. Garuu immoo masqalii dhoksaniitu waldaa keessa taa'u. Yoo masqalii arge na hiiksisu na hiikanaan jedhaniitu masqalii dhoksanii ammasitti qollofaniitu waldaa keessa taa'u. Achi booddee seexan irraa iyyite. Torban loobi darbee fakkaata. Hech kana fakkaata kan nama keessatti na salphiftanii qattu eeguutan achi buute. Gooftaan hawaye gooftaan fudheedhan. Torban lamaan roobi darbee argitaniitu waan ta'eef. Mee gooftaa isa kana godhuuf galata fidaame. Baga nagaan dhuftanii Waaqayyo maal isiniif godhee mee waan duraa duubaan nutti dubbadhaa dhugaa ba'a Waaqayyo. Eshi Waaqayyo waan naa godhe. Ishee. Ani kanan irraa dhufe as ganda Satoo Samaroodha magaaluma kana. Okay. Waa baay'eedhaan lafan jiru san keessatti amantaan koo ortodoksii ture. Ishee. Maatiin koo akaakayyuu abaabayyuu kooti waan dhufe waan ta'eef baay'ee nama raraa gadhiisuunsaa. Ortodoksii. Waan maatiin dhufeef. Gadhiisuun baay'ee nama raraa immoo na rukkuba baay'ee na rukkuba bakka rabbii malee namni naan beeku. Hojii irrattis qabamee jira. Fayyaadhaanis qabamee jira. Ijoolleedhaanis ofii kiyyaafis wanti hin dhukkubsanne hin jiru. Gaafan as dhufu jalqaba duraa gaafan TV ilaalan ture baay'een hordofaa ture TVdha. TV sanarraa ka'ee tanan gara kana dhufe. Asumaan akkuman dhufe naa kadhatamee dhugaadha masqalii qaban ture. Amanticha jijjiiruun barbaanneen ture baay'ee bakka amantaan sun amantaa hundaa oliif jedhee tanan eegaa ture. Amantaa san keessatti immoo amantaan eegaa ture san keessatti gara baay'eedhaan gara telegiraamitiin gara baay'eedhaan natti dawwaluudhaan waa baay'een irratti godhame sagaleellee dhageechisuu nan danda'a amma. Eeyooti sagaleetiin eegaa'e. Qaamni ta'e tokko naaf dawwalee. Qaama akkamii? Qaama ta'e wayii naaf dawwalee eessarraayi hin jedhee. Jechuun maal hojjete qaamichi? Telegiraam irratti maal jedha boo margeetaa maalii jedha telegiraam irratti telegiraamidhaan yeroo baasee ilaalu. Bargeetaa jechuun immoo maal jechuudha? Ammaalan beeka achirratti dubbisa takkas jedha malee ani wanta isaa wanti beeku hin jiru. Gaafa naa dawwalu dura na arrabsee ka'ee booda dhiifama dogongoree tananii naan jedhe. Sila na arrabsitee tamma dhiifama naan jettaa maa sirriin dubbanneen jedhe. Duruma maaliif haasaa sirriin dubbanne homaa na godhuu hin dandeessu. Ani gara Yesuusitti deemee jira. Waa tokko nan gootu. Kana booda ijoollee koo somaan gootuun jedhe waa baay'eedha kan manattis darbamu qa'ee keessatti yoo gadi baane. Mee qoyaa meela bargeetaa jechuun akka mana amantaa sanaatti qeesiidhaa ol darajaa kan qabu miti. Miti. Darajaan isaa qeesiidhaa ol garuu an telegiraam irratti margeetaa jedha maqaan isaati haayi naan jedhe naa dawwalee sagalee deebisuu fidide in jedheetuman jalaa fuudhe dura na arrabse kana waraabe qaba dura na arrabsaa ture booddee. Dhiifama na gaafatee dhiifama nan gaafatiin silamaa sirriin dubbatini na ajjeesuu immoo hin dandeessu homaa na godhuus hin dandeessu qaqayyaramteetis yoo naa dawwalte yoo rabbi biraa dhufe waan na oolchu hin jiru jedhee immoo qa'ee keessatti waa hedduu gaggatamaa ture barreeffamni waan adda addaa gaggatamaa ture akkuma kana dura dubbadhe nan gubee gaafan isa gubu mataan baay'ee na dhukkubaa ture baay'ee mataan humnaa ol na dhukkubaa ture bakka. Gaafa na dhufee naa kadhatamu masqalii san dhofkadhee tanan kadhachiifadhaanii masqalicha baattadhee tan galaa amantaa maaliif yeroo waldaa dhuftan masqalicha dhoksitanii kadhachiifattu? Amanticha hin gadhiisu jedhee tanan. Kadhachiifattanii fayyummoo hin barbaadu? Ani fayyeetumani ama kadhachiifadheetuman fayyee dhiisaan jedhe
inni ana amanticha san keessa jiraata ani fayyaan jiru yoon asii gale nan dhukkubsadhe yoon asii gale nan dhukkubsadhan sanuma yoon asii gale yoon gara kanatti fuulaa deebise nadis yoon immoo gara manaatti gale inni natti deebi'ee na dhukkuba bakka makaraa na agarsiisa kana booddee achumaan yeroo darbee keessoo bakka kun na duuka yoo gale amma san dhibeen kun deebi'ee manatti taa'ee na eegee haazanatti taa'a jedheen gatuun kiyya gatuudha amanticha keessaa ba'uun koo ba'uudha silumaa iddoo maleen ture otoon hin beekinan iddoo malee ture jedhee keessaa ba'uun koo ba'uudha gaafan itti hubadhusi waa baay'ee wanti naa gale jira immoo eega naa kadhatame waa baay'ee wanti naa qajeele jira ji'uma kana keessa rabbi galannaa ga'u yesus galannaa ga'u baay'ee wanti naa qajeele jira waa hundillee wanti lafa kaa'illee naa barakatee jira wanti hojjedhu hundumtillee naa qajeelee jira yesus galannaa ga'u kan ammoo mucaa ishii kana haaraadha mucaa koo ishii dhumaati ishiidha naalaa qoraa jira torban tokko waa tokko minaan afaan ishii seennee wama adda addaatiin xiqqoo qammastee jiraataa jirti alii wabaa fakkeech alii toonsilii fakkeech itti qaqayyaree bakka otoodhuma laaltu akka rafiiti godhee cinqamaa jirta mammaatiitti iddoo biraan si geessa katamaan si geessa jedheen akka ishiin hin dhageenye nuftu sila hin fidu inni yisiisa fidu sila akka ishiin hin beeyne jedheen katamaa si geessa jedhee nan fidee dhufe gaafan as ga'u mana kanatti gorreet mee itti akka laallee deemna jedheen ol teessisee asumatti ammayyuu na cinqaa jirti hin galla jetteen na cinqaa ishii kana malee miilli gara bitaa kana dura mana yaalatiinis ilaalamee jira baay'ee na dhukkubaa ture sadarkaa yoo opereeshinii ta'es fayyuu hin dandeessu keezi biraa itti geeddaramaa naan jedhame aadaadhaanis yeroo lama qoricha aadaa irra kaa'ame miilli koomeen koo na luqqa'ee ture fayyuu hin dandeenye dabalataan otoo kun na dhukkubu ani dhibeedhuma waaqatan se'a kan mirgaas na jalqabe qubni sadii ofumaa isaatiif walirra ba'a. waluma yaaba yeroo wal yaabu sani ani bakkan jiru beeku fuulduratti na darbata duubatti na darbata namuttuun himne har'an dubbadhe malee fuulduratti na darbata duubatti na darbata qubuma miila sadan jechuudha qubuma miila sadan saa caammanuma keessa otoo jiru sadi akkasumatti wal yaabbata calliseetuma wal yaabbata kana booda an iddoon jiru beeku booda yoo inni natti wayyaa bakka maaluman godha jedhee otoo rakkataa jiru kara kana ergannu jechuudha bakka eega gaafas naa kadhatame ani fayyaa koo argadhee jira jireenyi koos naa qajeela jira yesus galannaa ga'u mucaan kunis naa fayyiti akkamittiin dhuftan gaafasan yeroo lama moo sadii dhufeera gaafan fayyu sana asitti dideetoo waan ta'e miiluma gara na dhukkubuu kana keessa akka ibiddaa wayii natti qabate gara na dhukkubu kana keessa nan obsaa jedhee tanan nan obsee xarabbeessan qabee nan obsee mucaan ishiin na bira jirtu narratti kadhataa turte asiin kadhatamaa ishiin narratti kadhataa turte nan obsee bakka odoon baay'ee obsu humna olan obsee diddee na darbachuu ishii beekaa kana booda waan ishiin na goote hin beeku umarraa masqalii sana gatuu malee wanti hin beeku hin jiru kana booda baay'ee bakka intini dhukkubsataa ture jechaadha. Kanoo bakka na darbachuu ishee qofne gale mee harka mirgaan fudhaa birna mantaan si darbattee maqaa gooftaan irra sirraa gargara baatu hidhaa waggaa dheeraarraa har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisa ba'i isheen na bira qabna irratti kadhatti ati narratti kadhatama akka darbatamu kun beeka kana achi waan ta'e hin beeku nan gaafatin haasaan baay'isin of keessaa qaba mee harka mirgaan kabadhaa har'a dhibee waggaa dheeraarraa bilisa ba'i asii ba'i. Arrabu amma miilli keessanis nagaadha jechuudha. Miilli na nagaadha. Hin okkoltu yeroo sana. Yeroo sana baay'ee nama sammuu keessatti na dhukkuba koomeen inni kuni amma homaa nagaadha. Ishiin kunis walirra kokkortee kan na dhibdu nagaadha bakka homaa du'ullee nan qocca'u kana booda jireenyuma sana keessaa eegan ba'e bakka mallee sana keessaa eegan ba'e. Galata fidaa Yesuus Kiristoos. Intinaa tammayyuu kana caalchisaa gooftaadhaaf harka walitti buusaa galata dhiyeessaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Hallelujah. Hubachuu dhabuudhaan deemee dhufee hubachuu dhabuudhaan iddoo turuu hin qabneen ture umurii koo achirratti dabarse baay'ee. Ani garuu wantan jedhu ani gwaaddanyoota kootii fi hiriyoota kootiin iddoon ana yoo ilaale namni akka kootitti dhukkubsatee mana geejjatti rakkatee namatti otoo hin himanne garuma mana yaalatti deemee ganzaba ofii fixee jireenya ammallee jiraatu
gara kanatti otoo dhufee ani waan nagaa ta'eef nagaa ta'a otoo gara kanatti dhufee dhabe kanaan dhaamuufi Yesuus galannaa ga'u jedhaani dhukkuba kanarraa fayyuu goote. Galateeffadhaa gooftaa. Yesuus yaadinaal. Iyyi nama godha baay'ee. Harka walitti buusaa bee gooftaaf ulfina fidaa. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u inni furee fooniif lubbuu ta'e Yesuus Kiristoos akkasittiin immoo isaaniin hiikee hidhaa ija namaatti hin mul'anne hidhaa irraa immoo namni nama gargaaruu hin dandeenyetti isaan gargaaree isaan hiikee dhugaa baattiidhaan saba isaa dura isa isaaniin dhaabe Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Bara baraan dhugaa baattiin sin irraan fagaatiin manni keessan jireenyi keessan hafayyuu warri gooftaa hin qabnes maqaa Yesuus Kiristoosin har'aa kaasee maggaarajaa gurraachisuun tarsa'eera. Gara ifa bara baraatti isaan fideera. Ishiif immoo nan kadhadhaa iddoo keessanitti deebi'aa ta'a eebbifamaa. Taa'ee.